nagaa keessanii jaalatamoo warree YouTube irraa har'as immoo kan waliin ilaalu dhoksaa YouTube tokkodha. Fakkeenyaaf YouTube keessa seentanii muuziqaa tokko banattanii yoo achi keessaa baatanii Facebook yookaan Telegram keessa seenuu barbaaddan isin jala adda cita. Utoo adda hin citiin gara Facebook gara Telegram gara waan barbaadan seenuu akkamittiin akka dandeessan waliin ilaalla. Isin hangalumaatti nu faana ta'a isiniin jenna. Garbalnoota tutuun deemi kanneen YouTube channel keenya faana taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Video kana immoo like xiqqootiin eegallu. Amma gara videotti. Gara appii YouTube ni dhaqtu. Gara appii YouTube dhaqxanii muuziqaa barbaadan tokko ni banatu. Gara appii YouTube yeroo deemtan kun fuula qabatee isiniif dhufa. Kunis sarchii gubbaarratti isaatu muuziqaa barbaadan tokko bantanii ni seentu jechuudha. Yookaan immoo ni cuqaastu si'a tokkoof. Fakkeenyaaf sagalee tokko barbaada isan sarchi godhadhaa. Muuziqaa nan barbaade isa kanadha kuno amma muuziqaa kana yoon jidduudhaan bahe nagala adda citaa jechuudha naaf hin sirbu. Kuno amma fakkeenyaaf adda kuteeta yookaan immoo keessaa baheen isinitti agarsiisa otoo inni sirbu. Kuno muuziqicha adda citeetu jira jechuudha. Kuno nagala citeetu jira dhaggeeffachuu hin danda'u jechuudha. Itti deebi'een gaawutuun hin citeen kamitti dhaggeeffachuu hin danda'a isa jedhu waliin ilaalla. Fakkeenyaaf muuziqaan duraa kunooti. Kuno muuziqaan dura maal gootu ishiin kuno asii dura ishii kana ooniif ta'uu qabdi. Kun akkas taate jirtoote akkas deebisaa of godhan isiniin jedhe. Tolega ishii kana qabdanii hanga dhumaatti ni geessitu. Kuno hanga dhumaatti erga geessitaniin booda gadi ni deemtu. Short ishii ni barbaaddu jechuudha. Kuno short vision entertainment. Kuno amma fakkeenyaaf kan vision entertainment na dhufe gadi erga deemtanii otoo abdiin kutiin amma dhumaatti gadi deema booda inni short isin dhufaa jechuudha. Short ishii tokko tuqxanii ilaaltu jechuudha. Kuno aganuma yoo ilaaltanii yoo duubatti deebitan rakkoon qabu jechuudha. Erga akkas gootanii kana qabdanii xan jalqaba geessitu kana gaama fiddaniiti. Kuno adda hin citu jechuudha. Kuno alaala ajaa'iba ta'eeti. Kuno Telegiraamii keessas tiin iddoo barbaade yoo seene adda hin citu jechuudha. Isinitti dhaga'ama ta'ee dhiifaman isiniin jedha. Adda hin citu tokko jechuudha. Iddoon barbaade seenee fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Waan hin barbaade keessa seenee fayyadamuu nan danda'a. Adda hin citeen itti fayyadamaan isiniin jedha. Waan baay'ee namatti toludha. Fuucharii haaraa ta'e YouTube'n baasedha jechuudha. Seentanii akka itti fayyadamtaniin isiniif gorsaa itti fayyadamaa isinitti haa toltun isiniin jedha. Waa tokkoon isin yaadachiisu barbaada. Kan YouTube channel keenya faara taatan gaa isiniin jedheen ibsaa appis kan jedhu mata duree irratti sarchi gochuudhaan kuno ibsaa appis subscribe bakka jettu kana si'a tokko furgattanii mallattoo bukkeetti isiniif dhuftu ni jirti. Mallattoo bilbila irratti tuqxanii ol kan jedhu kanarra ni kaawwattu jechuudha. Yeroo sana viidiyoon yeroo asii gallakkifnu viidiyoo saffisaan dursee eenyuma dursee isin qaqqabaa jechuudha. Kuno ilaalaa viidiyoota keenya keessa seentanii wantoota barbaadan yoommoo as keessaa isin dabbar playlistii keessa seentanii kaataagoriidha yookaan immoo kutaa waan jiruuf seentanii ilaaluu ni dandeessu. Next hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaanaaf ta'a.